jiraachismlee ani hojiin koyoon faasitti tolee tolaati hojjetanii lakkaawwadee gatiyaatti baaftee naan argadhee bagaansi amanadhee tolaati hojjetanii lakkaawwadee gatiyaatti baaftee naan argadhee bagaansi amanadhee نجالته يسوس نجالته أباكو نجالته يسوس نجالته أباكو نجالته الفاتا والتتا كيسا دربون يا دمني جابنا كنا نربين أميكا كوان يا تمني maqaan kee eenyudha isarraa dhuftee waaqayyo maal siif godhee waa'ee maaliiti kanatti dhugaa baatu maqaan kiyya barraa gizaan jedhama ganda golboonaa daarraan dhufe dhugaa baatiin kiyya micaan kiyya mana barumsaa teessoo mana barumsaatti rukutamee lafeen isaa cabee gaafa lafeen isaa cabuu dhukkubsatee mana yaalaa geechee manni yaalaa qorichaan ashaganii shigiisanis fayyuu hin dandeenye qorichi waan dadhabeef tirisee karaa manaatti deebise. Egaan ammoo mana yaalaa manni wanji nyaqarsa ta'eera kun nyaqarsi manni wanji hin danda'a manni akkamii hin danda'anii wanji geechee wanji immoo maraammaranii ilaalanii hadaamatti nu dabarsanii hadaman maraammaree ilaalee warrate kuni tortoree jira kun homaa wuxxeetiin qabu kun Addis Ababaa geechati irraa haa muramu kun muramu malee hin ta'u nun jedhan. Egaan ammoo bakka karaa banaa deebi'ee gam karaa manaa deebi'ee ganaa daa'ima kana lukarraa mururraa qoricha abashaati kun egaa nyaqarsatee qorichi abashaa fayyisaa qoricha abashaatiin yaali malee karaa Addis Ababaan geechinaan jedhanii karaa qoricha abashaan deebi'e. Egaan qoricha abashaa deebi'ee qorichi abashaa na fayyisaa kuni fayya salphaadha naan jedhe qoricha garaatti no baasaa miilatti hinidha amma waggaa lamaa yaale didame suruma. Egaan bakka duraan hiyyaa himmalaa gaafa qoricha sana hinee jennu foon isaa irraa dhumee cabaan lafee isaa sun ka'ee ifatti keechaa bahe. Egaa ifatti keechaa bahe nus waan goonu wallaalee waan godhu wallaalee abdiin kutee egaan karaa ergama raajii darajjee namoonni karaa san dhaqanii warri kiraanchii qabatanii dhaqan fayyaa jiranii karas geechimee achi waldaa san geechi fayyuu danda'anaan jedhan jennaan karaa kana fide obboleechi kiyya raajii darajjeen in kadhatee fi zayitii itti godhee ji'a tokkoon booda fayyaa lafeen kunis keessaa bilisa bahaadha. Akkuma inni dubbate gaafa ji'a sana akka carraa ta'ee waldaa keenyatti sagantaa konferansii qabna gaafa san ganama miila dhiqadhu sagantaa dhaqxa jedhee bakka foolii isaa baay'ee nama teechisu bakka waldaa keessa nama teechisu baay'ee rakkisaadha gaafa sana gisee dhiqatu hoggaan jedhee mee laale tuttuqi ilaalennaan tuttuqee hoggaa laalu isossaa yoo sossa'u kana mee akkana godhiitti ol harkisi jennaan akkana tuttuqee hoggaa ol harkisu
warri akka carraa taatanii gaafa inni kadhatu mucaa kana argitan as jiraachuu dandeechanii gaafa inni mucaan lafee kana gisee inni tuttuqu lafeen kun ol sissiquu qabe ol sissiquu qabe mee ol sissiqnaa ol sissiquu qabe gaafa ol sissiqu lafeen kun satatti naanuma keessaa bahe kanaaf saba waaqayyo naa galateeffadha itti dabalaatee harka keessaa walitti buusaa gooftaadhaaf. Kanaaf yaa saba waaqayyo namni gaafa san mucaa kana argitan fooliin isaa nama bira naman teechisu lafeen isaa kun akka ittiin cabee keessa ejjetu argitaniirtanii waaqayyo kana namaa godha waaqayyo waan gurguddaa hojjeta waaqayyo lafee cabee baasee lafee haaraa qaxxaluu danda'a kanaaf saba waaqayyo nu galateeffadha. Kutaa meeqa barachaa jiru? Kutaa yan barachaa jira. Ati waggaa afurii firiyoota kee biraa deebitee miilla dhabdee qaama hir'uu taatee jiraachaa turteetta. Har'a waaqayyo inni hundumaa danda'u miilla kee miilla haaraa godhee qaama haaraa sii gattamee kunoo fuula saba waaqayyo dura si dhaabee jira. Meerree ati ofii keetii maal jetta waa'ee kanaatiif? Waaqayyo magana gargaara jecha ilillee waaqayyo nagalateeffadha. Mee asirra oliif gadi fiigiitii akka kanatti fiigiitii saba waaqayyotti agarsiisime fiigiitii akka kee duraatti.